Inni dubbachese anjiran baannatu alangara kinaaree beesan dandeenye olicha baasii qaama gaansaa ulfaatu omti nu dorgomee saatiin darreendenye qajeelfama daandii qajeelummaatinni daandii gaara xiyyoonni sagaleen waaqayyo gooftaa hoo dubbatu akkas jedhee dubbata macaafa faarfannaa boqonnaa 126 lakkoofsa 3 waaqayyo waan guddaa nuuf hojjetee nu agarsiiseera nuyi warra gammachuun taane jedha oduu gammachiisa hordoftoota miidiyaa fuuraa online church hundaaf waldaan waaqayyo gaachana keenya addunyaalessa eebba faarfannaa faarfattuu magartuu alamuu fi faarfattuu loomii kabbadaa sababeeffachuun gaafa guyyaa fulbaanaa 20 hamma 22 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sadiif kan turu konfiraansii hafuuraa guddaa qopheessitee jirti. Guyyaa kana namoonni waaqayyo bara kana saba isaa biyyaaf dibee kaase abbaa mul'ataaf hundeessa waldichaa soortuu warquu gaggeessituu waldichaa nama waaqayyo obsi itti aantuun gaggeessituu waldichaa nama waaqayyo dastaa raajii Eeliyaas raajii taarikuu raajii waaqjiraa raajii kaffalaa raajii saamu'eel raajii daani'eel raajii eebbaa raajii araggaa raajii dabalaa raajii lijaalab raajii taamraat raajii ayyuub raajii haannaa ergamaa shuumii hojjetaa wangeelaa moosisaa hojjetaa wangeelaa deet hojjetaa wangeelaa ayyaanaa hojjetaa wangeelaa caalaa faarfataa saffaa faarfataa eebbaa faarfataa taaddalaa faarfataa maanu'eel faarfattuu asteer faarfattuu lalisee faarfattuu magartuu faarfattuu loomii faarfattuu tawaabechiidha. Guyyaa kana wangeelli waaqayyo humnaan ni lallabama waaqayyo waaqeffannaadhaan ni waaqeffatama dhukkubsatootaaf ni kadhatama namoonni sagalee raajitiin ni jajjabeeffamu maarree dhuftanii qooddattoota eebba waaqayyo akka taatan jaalala Kiristoos isin beeksisna. Iddoon argama keenya karaa onlaayinii waasappii irratti waldaa waaqayyo gaachana keenya addunyaalessaa keessatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf bilbilli keenya ida'uu 9715 2249 1489 yookaan ida'uu 9617 66 984 52